barumsi keenya kan guyyaa arraan tanaa waa'ee seera bu'uuraati. Hayyee bakka waa'ee killee irraa haa dubbannu. Faayidaan killee jarana namni waa bitachuu barbaadu ni jira. Labanii alama daabboo. Kun bilchaataa sadi. cimaa keetti miraa lama. Loomii mirindaa afur. Hayyee taate garuu dallaa alboof nama lamaan na barbaachisa. jara keenya yeroo takka dhaabbannaa yeroo takka na eega. Hay harka kee baasi. Murtii barattoonni barsiisota balleessuuf kennamu akka ijoolleetti tarbiyaadhaan mana barumsa daa'immaniitti irra deebi'anii isaan barachuudha. Manni murtii irraa dhumatee jira. Maaliif akka abbaa kiyyaatti rifeensa fuularraa qabda? Rifeensa walumaanii dhasumaan qabuutiin ilaala kan waliin dhaladhe. Hayyee siif galee fakkii haasoo kan itti fufi. Amaan bultanii barsiistu. Hodho habiibii kiyya boorsaa Ispaadermaan. Hodho daftara fakkiitiis. Hodho qalama goggogaas. Si barbaacha. Carraa gaarii yoo si baatoo jaalalloo kiyya.